Manni maree ol'aanoo dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar piroojeektii waqfii Majlisa Shaggariif guyyoota 3 tamsaasa kallattii yookaan laayivii karaalee miidiyaa hawaasaa hundaan isin bira gahuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Piroojeektiin waqfii kun birrii miiliyoona 150 gamoo isaa bitachuudhaaf kan qophaa'aa jiru yoo ta'u, gamoon kun yoo bitame kaayyoon isaa tokkoffaa irratti Majlisni Shaggar waajjira mataa isaa akka godhatu kan taasisudha. Galii isarraa argamuun hanqina faayinaansii furuuf, imaamota deeggaruuf, harka qalleeyyii fi yatiimota deeggaruuf akkasumas tajaajiloota tola ooltummaa hedduu isaa babal'isuudhaaf kan ooludha. Hundi keenya piroojeektii guddaa kana galmaan gahuudhaaf gahee keenya haa baannu isiniin jenna. Milkaa'ina piroojeektii kanaatiif hundi keenya ashaaraa keenya haa qoodannu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboloota musliimaa kan laa ilaaha illallaadhaan walitti hidhamne hundi keessan biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan hunduu guyyaa kamisaa, jimaata akkasumas guyyaa sabtii galgala laayivii yookaan tamsaasa kallattiidhaan akka nu waliin taatanii fi gamoo Majlisa Shaggariif deeggarsa guddaa akka taasiftan maqaa rabbiitiin waamicha isinii goona. Sagantaa piroojeektii waqfii Majlisa Shaggar.